What's up? All ma bultin sinaga. Akam jirtu fayyaa keessanii naguma. Akam jirtu nagaa fayyaa qabdu jara keenya. Mee wal wawaama. Eh, 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 eh. Wayya, wayya, wayya. Akam jirtu. Dhugaa anis isinii yaade. Biziin ture. Deebi'ee immoo yoon an gammachiifne argitee miidiyaatti hin bahu. Torban darbe opidiyootu wal filate. Sana ani tokkollee alamuulleetu filatanii handantarraan qabu. Amma dhiiseera jechuudha. Alamuudhuma simee haa filatanii. Minaa gabbaan. Soo nuti duraanis jaran filanne. Achi keessaa sabboontotaa jenneeti argitee somnee faarsaa turre. Soba sabboonummaan hin jiru. In somne. Gowwaa sobii faarsi dhaqee aduu jedhanii miti. Ani isa rabbi argu hagam miidiyaatti ba'ee ilmaan sabboontotaa keessa jira. Opiidiyoon arrabsina jedhaan ture dur faaltokkee irratti illee. Awqee noo baaki shawwadaano. Shawwadaan nan soba. Maaliif yoo sobde malee diina argite diinaaf saaxiltee akkasumatti argite akkuma jireenya si akkasumatti fe'amaa hafti jedheetani. Sossoba nama eeboolaan qabe beektuusin eeboolaa qabe jara kana. Kaambii alagaa keessatti argite eeboolaan jaraan qabame. Namni eeboolaan qabe bar kubbaayyaa yoo harkaa fuutes yoo harka nagaa fuute yoo wajjin nyaattes yoo wajjin bultes baqqaatis qabamte jechuudha. Dhageesse hafuura sitti baafatus harkaan si tuqus abadan kaambii opidiyootu qulqullaa'ee Oromoodhaan argite nagaa ta'ee hojjeta iyyaadina jibbaadhaa kana. Kun isa dhugaa rabbiin isinitti himan. Isa dhugaa rabbii isa rabbii argu. Nama tokkotu waa barreessee opidiyoon argitee gaangeedhaa jedha. Abbaa himachuu tasuma gaangeen hin feetu haadha himattii jedha. Yooyyaa gaangeen dhugaadha. Dhageesse yoo barbaadde haadha himatti yoo kaan immoo abbaa himatti. Gaangeen ammasi gaangeen ammasi ofirraa si darbitee kaatee lafatti si dhiitti bara. Achitti si dhiitti. Opidiyoon akkas. Opidiyoon tasuma faarsaa ooltu keessaa nama gaarii fakkaata. Nu soba malee hundi isaa tokkuma. Hundi wala Lammaa wala Abiy hundi isaanii xannacha garaa keessaati. Takka fayyan qabanii. Tasumayyuu achi qabne as qabne garuu mucaan jabaadha beeke nan beeka. Abiyyis jabaa. Jabina nan kennaaf. Argitee Lammaas aga tokko dhugaa aga tokko aga hojjetan qabu. Garuu hin qulqullaani. Ilaa zalaalam hin qulqullaani. Dhageesse foonuma xanacha keessaati. Ajaa'uun dhiisu jechuu foon xanacha keessa jira. Tokkittiin keessa seente. Ilaala.
Opinion kaambiin sun yoo diigame kaambii Oromoon ijaarrate jira durumaanuu qabsoo kanaaf jedhee argite miidhaa roorroo nutti hammaateef jedhee kan Oromoon yayyabee abuurrate adda bilisummaa Oromooti. Yoo achitti wallansaa argattee argite vaayirasii kana yoo keessaa bade malee ilaa zalaalam kaambiin sun nagaa ta'ee hawaasa tajaajiluu hin danda'u. Dhageesse kaambii kamillee kan Maraaraallee haa ta'u kan bulchaa kan Baqqalaallee haa ta'u walitti dabalatanii miti jara wayya. Dhageesse kan Kamaal kanallee wayya kan Kamaal kan ijaarrate wayya. Opiniyoodhummaan argite tasuma qulqullooftu tasuma. Dhageesse dhugaa rabbiin isiniin jedhaa bara. So hawaasatti gadi ba'anii dheengadda yeroo Tasfaayee Gabraabii Tigree irraayis dubbateera. Tigree wayyaanee jedheet irraa dubbataa ture. Waan jarri godhan. Waan argitee akkaataa biyya ari'amee qabsoon kan keenya Eertiraa dhaqu hunda barreessaa ture. Amma miti of dura. So ani arma muraa annolee irrattis barreesse. Dhageesse opiniyoon seenaa faallessuudhaaf argite isatu walitti kaase Oromoo. Amma argitee seenaa Oromoo yookaan inni nu Oromoo kana argitee waan Oromoon irraa dhufe waan argitee sirna gadaa keessaa abbaane waanuma addi bilisummaa Oromoo gadaa melbaarra kaa'e. Dhageesse waan sana keessaa waan cuunfamee gadi ba'e malee waan haaraa lafaa uume nutti himeen qabu. Waan haaraa miti. Waan gochaa innilleen argite achi saba sana keessatti dhalatee guddatee achi keessa jiraate jedheti waan arge ofiis lafa kaa'e. Dhugaadhuma jirtu. Argite inni kaani opiniyoon waan hawaasi Oromoo faarsu tasumayyuu argaa hin jaallatan. Gootii ummata Oromoo jara biratti diina. Jaratu ajjeese gaa. Jaratu dhosse gaa. Guutamaa hawaasa eenyu awwaale. Eenyu ajjeese. Jaraa miti. So akkamitti fayyaa argature nama ofii ajjeesan akkamitti yeroo nuti faarsitu. Nadhii namni ajjeese jara. Kaasa'uun haftee namni ajjeese jara. Akkamitti nuyi Oromoon kana faarsu jarri haara galfa ture. So gootii isaanii gootii jaraa argite warra Minilikiif du'eedha. Gootii jaraa warra Wayyaaneedhaaf qabsaa'eedha. Gootii jaraa warra Baadimmee dhaqee waan isan galchine irratti dhaqee dhumeedha. Waan isan galchine waan tokko Baadimmeen gama taasises gamana teesses maal Oromoo irraa fida? Maali wanni Oromoo irraa fidu? Abiyyinis wanni inni haasawu argite obboleessa kiyya gamattan qabbare Kadiriin jedhee haasa'a. Dhageesse? Dhageesse? Kajaraa goota Tigree keessatti dhume. So nuti immoo argite Oromoon immoo goota sabaaf jedhee gadi ba'ee halkaniif guyyaa miindaa tokko malee jarri miindaa dhaabdattee duute bara. Miindaa dhaabdattee duute. Damooza nyaatti. Diduus hin dandeessin. Damooza qabsoofte hundisiitu maal? Hai. Keenyas faamiliin hedduu dhaqe. Horiidhaafi garaa dhaabdatte. Malee seenaaf hin nanne. Warri kaan warra amma wareegamee nuti faarsinu argitee seenaa bade kaasaniit sagantaa siyaasaa uumaniit adda bilisummaa Oromoo abuuran. Kanaaf argite Oromoon faarfata jaallata. Amma jarri kuni
mooraa sababa addi bilisummaa Oromoo jiruuf Tigireen OPDO dhaabe. OPDO'n sababa ABO balleessuudhaaf dhaabbate. ABO fakkeessanii forjidii beekaa alagaan nuu dhaabe. Soo kanattu argite orjinaala godhanna jennee tofuma shirri guddi jenna. Akka nama ilma fuusisu argite jaarsummaadhaan lafa dhiinna. So nuti agesse mooraa dhumti kun tasumayyuu mooraa hawaasa Oromoo ta'ee dhiqamee qulqullaa'uu hin danda'u. Nama keessaa qulqulleeffachuun ni danda'ama. Nama keessaa argite nama nagaa hojii adda addaa kan hojjetu gochuun hin danda'ama. Kanaan ala dhoqqee argite dhoqqeen kootichi tasuma dhoqqee diimaan ta'u. Bakka isa dhugaatiga isuma dhugaa Rabbi arguudha. Wanni Oromoon jaallatu jarrin jaallatan. Wanni Oromoon faarsu jarri ni faallessa. Wanni waan jarri faarsan immoo Oromoon hin jaallatu. So akkamitti araarsita ree kan akkamitti araarsita. Amma jarri kun OPDO'n argite akka waan abbaanuu taate, akka waan bakka bu'aa keenya taate, akka waan ummanni Oromoo argite harka baasee filateetti Amaara nuu araarsiti. Seenaa Oromoo faallessa. Amaara yoo araarfachuun barbaachisaa ta'e, yoo araaramuun barbaachisaa ta'e, dhugaa jirtu akka George Bush gurraacha Ameerikaa bira dhaqee yakka argite kanaan dura akaakilee keessan irratti faranjootaan adiif gurraacha jedhee wal qoodaa ture. Isa kana nutu balleesse dhiifamaa anumarratti haatu muramuu jedheetti dhaqee dhiifama gaafate. Dhugaa dubbateeti bee. Jaappaanis dhaqeeti dhiifama gaafate. Ummata boombii argitee itti darbanii argitee amma yoonaa dhukkubsataan dhalatu. Ilaal. Dhugaa dubbatanii soba wal araarsanii jedha Oromoon. Jarri kuni yakka gumaanuu kafalaa hin jenne nuti Amaaraan. Gumaanuu kafalaa hin jenne. Bararaa argitee nurraa gadi qabaayii jenne. Bararaadha argitee warrimmaan Iskandinaawiyaani warra argitee Oromoo keessatti isa dhalatanii guddatan kan abbootiin akaakileen jaraa nu hacuucaa nu fixaa ba'e. Jara kanatu haasaadhaan gochaadhaan nu madeessaa jiran. Isa kana dhaabanii gara fuulduraatti afootuu jedhanii yoo waliin deeman rakkoon qabu. So seenaa ofii dhossuudhaan utuu hin ta'in dhugaa jirtu. Kunoo hooggantoota bulchitoota gaafa Amaarri biyya sana cabse. Yakki hojjetameera gita bittuu Amaaraatiin bararaadhaan jechuudha. Bararaadhaan yakki hojjetameera. Amanuudha bakka. Tokko. Agaameedhaanis ummata argitee Tigiree keessaa amma gita bittuu Tigireetiinis ummata Tigraayiinis ummanni Oromoo madaa'eera. Jarrinis amananii fudhachuu. Ummata Oromoo qofaa miti sabni biraas akkasuma madaa'ee jira. Jara hundaa seenaa jijjiiran. Isa kaan Dorzee, isa kaan Maarree jedhanii argitee salphisaa turan saba kana. Isa kana amananii yoo fudhatan welcome jennee obbolummaa olloomaa wajjin jiraachuun ni danda'ama. Seenaa faallessiteeti miti. Seenaan seenaadha. Haqamuu hin danda'u. Seenaan namni of haqaa jara keenya akkamitti of hiixaati. Akkamitti of hiixa. Seenaan ikkoo ofii bara. Qaama keeti akkamitti of haaltame mee of haaltaati. Mee nama taate ati of haaltaa. Namaaf jecha of haaltaati mee. Dhageesse. Abbaan barbaade
برباد قدلا يقبا دي من أقباني مجمرا إنين ماونين إندي الرقاقات نوم يفلقوا ناس عنتين أكاسي مرقي أكاسي مرقا كي يرتي أنما ولين قال أبوما أبابي يما أرمو رتي أنيون ولين قال كامبرا ترفي كاني نمو ما علاقاته نمني سينا دبته مي سبب كامين الرفا مي أكل ترفا دينو مارجته أورو إلال سينا أورمو كيست ورجع علاقاته تجرين أمري وقاد إبتو كنو كيستانيت سينا أورمو تكاك أجل جانين برسنين بسان كيسا بايجرانيت أرجته قرطمي هنياتني بسان كيسا باني جراني فابرسا تورن بسان نما أومشوي أجيسي سينا الدنيا رتي هنجر أومانيتي أرجته نون الرب سابان الرب برسا بان سو أنيو أسمارم لغسي يروجل قباب على نمني سينا أورموك أجيل برس أسمارم لغسيت أورمون اللي برسون دندين يما يونات أورمون بكام بيار يم هجوم بيابي إني كان بيار أولا رنانا إني كان دريك أبسوجرا أجيسي أنيو سينا برس أدي سورة برسا مو ما مختار كدر تو برسا مو على موسم برس ورسينا أورمو دوكيت دي تو ميلان سو هجونين باي بروفيسوروتا ميكاتو على جرا هندين بقتني بانجرات شو دبن برا هجون بيا بقته دوفا أرجته ولا لا تو ها بيا بولتاجرا هيجو هندي ساني أو فيديو كيستي أرجته ورا برموتان جيجه كيفلي كوداني تجيك دتو أو فيديو تدبلام أتشي كيستي أرجته سببه هو غنتين برومسا أرجتن وتأتي للوناتشو وان توكو وتأتي توكو كماني هنا تاني إني كان دكتور مانيات إني كان نبيتي إني كان إنجينير مانيات إني كان مونا ما أرارسي دكتور ما فرات وان توكو برسي وني لفكا إنجيب أمارا في تجري أمارا فرمو التبوسن إسلاما في كريستانا جمت إسمع أرارا دكتي على أركتي دكتور ما فرات قال وني برانجيب أكي أرارسي نانو اتنالاتت هكسو ما أبيجيس كانوا ما فرات بكا وني برانجيب مال تجري هندينو أركتي كورابشين أكو ما كنتي نما ميكاتو مناتا فرات بو مناتا أنيت بارو ونان نمني وجهته بينان على التفورة بارومسا على التفورة بار أجلس مالزيناوي أرجته روتردام الرافورة دكتور ماتو مناتا أيتي بار بيتا أيتي إنترنتي رتي قوت تجتشو بقى نمني سي هجتشو رندا نما أتي نجت نما برا بيتامي سي هجت mana tae homan jiran bakka haganu digriin fudhatamus haganu wanni biraan jiru galgala namni manatti barsiisaa waan ingilifaati xiqqoo san mee anuma kan digrii qabne meekaati meekaana fila wallahi torban lama keessa digrii kiyya kanan baadhee taa'u argitan maaliif jennaan manatti nama si hojjata manatti hojjachiifta interneetiirraa wanni biraan jiru bakka interneetiin si arguun jiru mana teessee guutta suuraatti ergita haganumaan manatti si dhufa jechuudha seera akka addunyaan itti barataa jiru takkas haganu so argitee namni nama dura gadi ba'ee ilaala
namni nama bulchu gadi ba'ee saba arrabsee ka'e immoo dhiifama gaafata. Dheengaddammoo saba irratti barreessee ka'ee dhiifama gaafata. Eenyaanni qabbala maal dhiifamni akkasii hin fudhannaa dhiifama akkanaa. Okay, baankii cabsanii kan nurratti hojjetaa jiru dhaaba OPDOti. Dhaabni OPDO immoo walumaa gala dhiifamni jaraa bakka gadhiisudha. Haganaan ala hin dadhabne nuti. Bakkuma gadhiisuudha. Alas gahe ajaajaraa achi garagalchinee as garagalchinee argite shurufkaa kana dadhabne. Never ever. Waggaa 27 sagal dhiifama gaafata. Inuma ajjeefta dhiifama gaafata. Nama gudeedda dhiifama gaafata. So harka namaa cirta dhiifama gaafata. Biyyaa nama buqqifta dhiifama gaafata. So saba arrabsita dhiifama gaafata. Seenaa xureessita dhiifama gaafata. Ummanni Oromoo kanummaan dhiifama litoorisii kute maali? Hin danda'a gaa ummanni Oromoo kana caalaa nama baachuu danda'a? Hin danda'u. Kanaafi dhiifamni tokkoffaan ijoollee amma yoonaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin umurii isaanii guutu baqaa fi jireenya siqaayii arganii biyya ollaatti ka baqachiisu isini, ka mana hidhaatti siqaayii argisiisu isini, ka summii nyaachisu isini. So amma yoonaatti ijoollee qabamaa jiran, hidhamaa jiran, Wallaggaan guutuun mana hidhaa ta'eera. Gadhiisa. Dhumarratti ofiis risaayinii godha. Bakka. Ofiis of gadhiisa. Alas ofuma gadhiisa. Bakka bahaa keessa. Hingaa. Nusuu kanneesseera gochaan keessan. Isa kan hiriiratti bana. Alamuu simee kaasan jennaan dhufe tokkos. Kacaalu dhufa malee kan isaa gadiin jiru. Isa yummoo ta'e baxaraaraa saayi jetti amar. Baxaraaraa saayi. Isa yummoo argite utummoo bakka biraa ta'e gaari. Amboo dhaqanii amboorratti arrabsan Oromoo. Dhageesse? Amboorratti Oromoo arrabsan. Yaa madda qabsoo kan ture amboorratti dhaqanii Oromoo arrabsan. Akkana kuno. Tuffiin kanaa olii Oromoodhaaf ni qophaa'a. Jiraa ka biraa. Jiraa. Moo haaraanuu barbaaddu tuffii biraa. Jiraa kan kanaa olii maaltu jira? Sabni ijoolleen gudeedamte. Tuffiin kanaa olii jira. Mana baankii cabsanii ABO's cabse. Amma isaa ukkaamsanii maqaa ABO'tiin nama hidhaa jiran. Kaleessas maqaa ABO'ti. So ABO'niif ummanni Oromoo adda bahuu hin danda'u. Maalaa goonu mee maalaa goonu? Jaratu baamoo biyyaa. Isintu biyyaa bahuu qaba. So isinis hin bayinaa biyya taa'aati ABO gadhiisa mana hidhaati. Gaa'e carraan keessan gubateera. Carraa isinii kenninee jennaan itti fayyadamuu dadhabdan. Ijoollee argite abbootiin gadaa fuudhanii isinitti koree teknikaa jedhanii ijaaranii fuudhanii isinitti kennan. Summi nyaachiftan. Kanaan ol maal goona ree? Maal goona? Mee akkam goona? Ummata argite siree isinii amnaan faandiyyaa argite dhoqqee harree keessatti gangalatu. Akkam isinii haa goonu mee? So walumaa gala dhaabbati kun dhaabbata maqaanis jijjiirame, ofis jijjiire, walis jijjiire tokkuma. Waan tokko waan wal caaltuun qabdu alas. Waan tokko. Abbaan barbaade dhiifama gaafate gaafachuu baate isa iyyuutu callisanii gaari. Dhageesse akka Alamuu Simeettitu callisanii gaari. Callisu. Akka Muktaaritti callisu. Akka Almaaz moo maal isiin dubartiin tokko. Akka isiitti callisu. Bakka. Callisa. Inni ittuunu madeessa gaa. Dhiifamaan kun ittuunu madeessa. Ijoollee keenya ajjeesaa dhiifama jetta.
ittuunu madeessaa jirtan jechuudha. Jechichan nama madeessa. So ilaamee saba kana ifaman gaafatinaa dhiisa. Akkuma argitee itti taphattanitti isiniifis dhiyee jira. Wassalaamu alaikum kan keessan dhumate. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin immoo addi ummanni Oromootis ijoolleen Oromootis siqaayii argiteetti. Ga'ee nurraa dhaaba. Ofiis dhaabbadha. Yoo biyyattii sana nagaadhaan wajjin jiraanna jettan. Yookaan immoo iree isaa barbaaddatu ummanni Oromoo qeerroo fi qarreen bakka barbaaddatani. Maaliif jennaan biyya biraa barbaaddatani. Biyyi sun walitti nufuudhaan jiru. Opiidiyoon biyyatti hafanii hundi isaaniiyyuu biyyaa ka'u. Oromoo walumaa gala akkas. Yoo kanaan ala biyya waliif haa gadhiifnu. Biyya waliif haa gadhiifnu. Haganu. Wanni biraan jiru. Amma ilmi namaa namni mataadhaan yaadu beekaa jedhee ka'eetii dhiifama gaafata. Beekaa. Karoora baafatee dhufee haasa'ee itti yaadee wal ga'ii irratti utuu gaafiif deebii argitee wannaa irratti ta'e gaarii bara. Wal ga'ii irratti qopheeffatee sagantaan qabamee fi dhufanii seenaa Oromoo faallessa dhoqqeetti dhiitanii galan. Akkana. Kanaafi nigaa karaa waliif haa gadhiifnu. Amma carraan keessan dhumateera. Laafaadha. Addi bilisummaa Oromoo laafaa. Garuu biyyattii sana isa malee ka bulchuu danda'u hin jiru. Bakka laqellatti. Womaan jirani ani bar kanaan dura harka kee haa kennannu moo'amnee jirraa jedhee isinitti maan ture bar. Alaan waqaachuu inji. Alamma miti bareegan isinitti hime. Eegan biyya galee deebi'een isinitti hime. Huneetaውን አይቻለሁ። ህዝብ ውስጥ ሄጃለሁ። አልቋል እኮ አልቋል። ካሁን በኋላ ይላል ወራና ራይቴ ገልችቴ ጀረስ መነ ሂዳ ገልችቴ ጉለሌ ቆፋ አርግቴ መነወት ቆሎምነ መሌ መኑመ ሂዳ ኬሰ ጅረ ደማ ዱበቹ እንደንዳን ኢንሶዳተን አገርሴ አችታው ወራና አርካን ቀበን ወራና አቦቲ ገዳት ከነን አመለ ደገራ ሳኒ ጀለ ደምተኒ ሂቱ ጅማቲ ወለጋቲ ሉባቦሪት amma guutu Oromiyaa ta'e ammas deebi'ee bakka ofiit Opiidiyoo jettus Oodiiffaa jettus amma deebitee ol bakkuma ofiit akkana. So harkumaan natti ergite fanjiira dhaabbattee xaaxessite hin dhoofte. Wassalamu alaikum. Kuno ammaga eessatti qabdare kuno bushoftu adamaadha kuno ijoolleen baale guutuu socho'eera amma hiriira amboo eegale amma xaaxa'e amma alas inni argitee torban har'aa torban darbe giddu kana torban irraati inni argitee walisoo ka'e kaya gamma char baka fanditoan gesitani ijolle summi nyaachiftanni dhoera gamma malgon isinittimne isinirka jira ijolle kana argite ofii keessaniif waraana adda bilisummaa Oromoo ofii keessaniif galchitu kaambit jedheeta waggaa tokko dura isinitti maa ture. Waggaa kana kuno karaa salphaadhaan galchuu dandeessanii isa argitee miidhamee dhufe yoo tajaajiltan
Yoo argitee isa argaa isa galalleen qabaan gaariin godhameef dhageesse jireenyaan qabuu manarraa buqqa'eera kan qeedhabeera kan maal ta'eera yoo qubsiiftan haadhaadhiyya yoo gootaniif hundinuu ni dhufa jedheen ture hindidan annaman seega naman see dhageesse lammaafa biyya haasaa isaanii babbareedaa dhagaye ijoolleeni lallabaa turte lallabaa peente jechuun amantii jaraa irratti warri lallabu sun baay'ee jaboodha haasaadhaan haasaa warrummaan amantii kamiyyuu jajjaboodha haasaadhaan baay'ee amantii babal'isaa turan miti hay soo jarri kun argitee haasaan jaraa dhugaa rabbiitti haasaan jaraa bar onnee akkas garaa nama akkas raasa sobaga sabbaka lallabaa turanii jechuun isuma lallabdu sana addeebiftaa bara isuma hadiisaa himtu sana as garagalchitaa bara wade politikaati kan jiraalle ko Makayari kono wade politikaati kan jiraalle ko isuma quraana himtu isuma hadiisa himtu isuma argitee beente sabbaktu karateedhaan ha jettee namni kukkufufa isuma jijjiirta bara bakka wade politikaati kan jiraalle wayyo akkasitti so karaa keessan karaa hoolaa dhale beena karaa siniifa saaquu amma adda galtanitti oromoodhaani wamaa dhageesse carqa adda qooddachuu malee wanni isinaaf hin jiru alaas uffannaadhuma ofirraa qabdan adda baafachuu so haganuma kana hunda immoo isinumatu ofitti saaqe nam tokkollee nam tokko namni isin ga'e hin jiru namnu isin faana jira tunkan kan warri abbootii gadaa rabbi sodaadhaati abbaan gadaa amma haaraan filame sunillee bareeda xiqqoo aadaani beekanii ka booranaatiif ka gujii aadaatti deebisa abbaa gadaa aadaatti deebisa maaliif yeroo hundaa abbaan gadaa naa'oo ta'uu hin qabuun naa'oo jechuun nama farda harkisu naa'oo jechuun ashkara farda harkisu abbaan gadaa tasumayyuu politikaa amma kijibaan oofamu keessaa ba'uu qaban abbaan gadaa keessaa ba'uu qaba yoo araara barbaachise yoo araara amaaraaf oromoo walitti araarsuun barbaachise kophaadhumatti abbootii amantii waamaa dabballee miti kaadiree utuun ta'in abbootii amantii waamaa warra dhugaa dubbatu manguddoo waa beeku waamaa aadaa oromootiin kophaadhumatti deemaa isin kophaadhuma ka bulchiinsan ilaallan maaliif wal faallessaa jiraan abbaan gadaa sinikeerii kaatu abbaa gadaa argite caammaa kaatu abbaa gadaa saatii seekkoo kaatu nargine nu takka dhageesse abbaa gadaa suufii keeyatu nargine tasuma nargine abbaan gadaa dhageesse wayaa sana malee hin uffatin jechuu koo miti garuu bakka itti gadaadhaaf taa'u qaba bakka hin dhanne bakka dhaqu qaba bakka hin geenye bakka ga'u qaba isini naa'oo taatanii jirtani naa'oo abaa'oon isin waamuun hidhattuu tigireen isin waamuun hidhattuu abba ijoolleen argite addisuunis maarree isin waamuun hidhattuu maali kun
maali amma haasaan akkasii jiraa aadaadhuma sirna gadaa keessa hin jiru. Isintu jara waama. Abbootiin gadaa dhageesse. Abbootii gadaatu nama waama, namni itti dhaqa. Dhageesse. Akka jaarsa Iraaq. Iraan akka jaarsa imaamticha Iraan beektu. Abbaan gadaa akka imaamticha Iraan sana ta'uu qaban akkas abbaan gadaa. Kan yoo inni haa filamu gadaan itti eebbiseera jedhe malee hin dorgomu. Eenyuunu dorgomee hin danda'u. Abbaan gadaa akkas ta'uu qaban. Abbaan gadaa dhoowwe jennaan dhoowwameera bakka. Yaa'i taa'ee argite yaa'i taa'ee gadaan waggaa inni gaddaa isa lammaffaati. Achi dura maal tume? Boorana keessatti jimaan akkan qaba'amne. Ijoolleen Booranaa akkan nyaanne kutameera bakka. Labsame yajjabame bakka achiteera wanni biraan jiru. Mootummaatti ni manne. Dhageesse mana murtii hin geessine. Abbaa gadaatu labsa dabarsee dhaabeera bakka. Akkan. Abbaan gadaa dhageesse kophaadhumatti deemu. Jarri aadaa safuu sodaatu. Seeda hooda kamataa ofii qaba. Mootummaan aadaan qabdu. Mootummaan kaambii kijibaati. Kaambiin kijibaa abbaatii gadaatii wajjin walitti hidhaa ta'uun qabu. Isayyuu abbaa gadaa birritti qoodanii argitee ajajan. Abbaan gadaa walgayii dhaqee banaaf walgayii jaraa walgayii mootummaa maaltu sagalchee maaltu sagalche yoo argitee taazzaabiidhaan waamani kophaadha. Nama nu erga abbaa gadaati. Abbaan gadaa hin naquuyyu hinumaan naqu. Filataa oli hin naquuyyu abbaan gadaa yoo nama si erge malee. Abbaan gadaa gulantaa amma isin daaktanii salphiftanii abbaa gadaa naa'oo godhattanii waraana galchuutti abbaa gadaa dhaqee waraanaa ilaaluutti abbaan gadaa ari'ame. Yeroo kaan abbaa gadaa ni ariitu. Yeroo kaan abbaa gadaa waamtu. Abbaan gadaa kaambii kana keessaa ba'uu qaban. Hatattamaan ba'uu qaban. Ba'uudhuma qaban abbaan gadaa. Kaambii jaarmiyaa kijibaa kaambii argite polotikaa dharaa kanama misikirii malee misikiriidhaan namni du'u. Dhageesse. Kan dhugaan utuu argamu misikirii qabaatee jennaan dharaan masakkaree jennaan murtiin du'aatti kennamu mootummaadha. Kaambii kijibaati. Abbaan gadaa ammoo qoratee baasa malee nama yoo misikirii 100 qabaattellee dhugaan namicha misikirii hin qabne sanaaf kennama. Abbaan gadaa akkas. Abbaan gadaa qorateet ofuma isaatiif irra gaheeti muraa dabarsa malee ragaadhaan hin muru abbaan gadaa. Abbaan gadaa kaambii jaarmiyaatii fi kaambii daldalaa kaambii naa'umaa keessaa ba'uu qaban. Ba'uu qaba. Kan keessan kanuman jedha. Yoo ba'uu baattan isin tof salphise. Dhageesse. Kanaan dura maal jedhe wannaan eenyunni gurbattiin ijoolleen OPDO kun ijoollee amma atim jiran kun jara kana sadani kana OPDO argitee namatti finceessisaa jiru jara namatti fincoofti. So abaa'onni abaa'on shaashii abbaa gadaati jedheeti dabballee isaatti shaashii maree fidee jedhanii arrabsan. So akkas isintu of salphise baga arrabfamtan shaashii ilaal ruufa gadaa kan aadaamdhaan
maqaa qabu shaashii jedhaniin. Kanaaf naa'oo godhatanii ijoollee akka barbaadan ummatatti taphataa jiran. Naa'oo qaban egaa. Naa'oon jaraa abbaa gadaati. Ka farda harkisee jala deemu. So abbaan gadaa akkasii hin ta'u tasumayyuu. Abbaa gadaa argite Biraanuu Naggaa dhaqee afeeru biyyatti. Dhageesse wannaa galaanaa. Biraanuu Naggaatu dhageesse biyya gala. Abbaa gadaatu waamamee dhaqee simataan. Abbaan gadaa Oromoo. Abbaa gadaa Oromootu dhageesse Biraanuu Naggaa dhaqee simata. Namni dura eebbisu isa. Kun salphina moo salphinaa miti? Kun du'a moo du'a miti? Abbaa gadaa Sanbatootu dhaqee gaafa Biraanuu Naggaa gale. Dabre Zayitiin naannoo inni itti dhalatetti. Magaalaa sanatti. So salphina du'a akkasiiti. Ilaali. Salphina akkasiiti keessatti jigdanii keessa gangalataa jirtan baa keessa. Baa. Amma booda ba'uu baattanii jennaan nutu sin baasa of keessa. Isinis gatiin qabdan. So maali bo? Maali safuun badee safuu sakame eddan? Aadaa cabsitanii aadaa sakame eddan? Gadaan argitee salphatee sadarkaa kanarratti sadarkaa argitee eebba namaa. Subhaan Allah. Abbaan gadaa bara yoo ganda tokko deemu meedhicha maleen buluu bar meedhicha hin qalamaaf gosatu baay'ee qalee bulchaa bar dhiiga buusan maleen bulu. Abbaan gadaan bulchan. Abbaa gadaa dhiiga buusan gorraanii qalanii fi gogaatti kaan. Meedhicha asitti fannifataan. Malee abbaan gadaa naa'oo ijoollee ta'ee argitee ijoollee jala deemee baga filamtee atis baga filamtee. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So amma fi isin gabaa salphinaa abbaatu of dhaaba. Isinumatu bahee dhaabbata gabaa salphinaa. Yoo aadaan been yoo safuu Oromoon been abbootiin gadaa gara dhiyaa jirtanis gara Jimmaa Iluu Baaboor gara Harargee fi Baaleen omaan jed Shawaanis omaan jed Karrayyuunis omaan jed garuu abbaa gadaa kan Gujiitiif ka Booranarraa aadaa baradha. Dhaqaa irraa baradha. Aadaa irraa baradha. Akka waan abbaan gadaa gochuu qabu. Muraa abbaan gadaa muruu qabu. Dhageesse bakka abbaan gadaa dhaquu qabu. Bakka inni itti waamamuu qabu. Bakka inni itti immoo nama waamuu qabu. Calluma jedhamee argite. Calluma jedhamee ijoollee hunda jalan gulufamu. Calluma jedhamee. Dhageesse tana. Akkasiti yooni argitee kijiba ta'e warra beeku aadaa beeku warra abbootii gadaa duraanii warra duri amma yuuba warra amma yuubaman jara gaafadha. Jara gaafadha. Uguma kanni haasa'e kana moo akkuma abbaan gadaa argitee ganama cufa takka Opidiyoo jala takka Amaara jala maali hin dadhabdu aballiin kennameefi takka akkas kun hundinuu argitee akka aadaa safuus cabsaa jirtan beekaa gaafadhaati itti deebi'a. Kagari utuu waan hin beekneef itti galtan. Kagari immoo warri beekaa hojjettan yoo jiraattan dafaa sirreeffadha.
Thank you. Galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.